what a picture dhugaa quality isa hedduu sirba Oromoo paayuun fakkaatu dhugaa na pimbartu akka ko taate dhugaa jalqaba filmii hindi yookaan immoo sirba hindi sirba Ameerikaa tokko yookaan immoo sirba Chris Brown waan igareedu na fakkaate garuu sirbuma keenya sirbuma Oromoo paati it is so oh my goodness Leenco keenya dhugaa gammaatu dhamanan Shahrukh Khan si'aa jira bucaa lakkaa'u keenya What's up my family akkam jirtu naga jirtu hordoftoota keenya har'a Leenco guddinaa kuni sirba miti ibidda gadhiise ibidda kana wajjin daawwanna wajjin react goona wajjin dhageeffanna yeroo jalqabaatiif kama video brother studio kuni sirba Oromoo eegalu da kana jenne bicha Leenco guddinaa Shahrukh Khan mare kuni Leenco miti dhugaa anan shawadina Habibi come to Dubai la bati akamera bari de Leenco king what a picture dhugaa quality isa hedduu sirba Oromoo paayuun fakkaatu dhugaa na pimbartu akka ko taate dhugaa jalqaba filmii hindi yookaan immoo sirba hindi sirba Ameerikaa tokko yookaan immoo sirba Chris Brown waan igareedu na fakkaate garuu sirbuma keenya sirbuma Oromoo paati it is so oh my goodness Leenco keenya dhugaa gammaatu dhamanan Shahrukh Khan si'aa jira bucaa lakkaa'u keenya garuu asbiratti dubatti bismillah bakka artiin Oromoo ko sadarkaa kana ragee jira kun I think for the first time yoo faranjiin sirba Oromoo paatirratti model taate yookaan immoo sirbituu taatee dhuftu jechuudha haala kanaan dalagaa jecha ittiin ibsuun dhabe dhugaa quality isaa sagalee place haala filannaa iddoo isaanii so dhiifama wajjin bakka hedduutti isin jala dhaabuu danda'a maaliif copyright ofirraa eeguuf jecha jechuudha amma poolisiin haaraa YouTube baasiin copyright baay'ee strict godhee jira waan ta'eef sanii jecha bakka hedduutti isin jala dhaabuudha dhiifama isin gaafadha Deebiin gara Itoophiyaa galee jira Chikoota kan durbaa fi qarrima Oromoo bareedduu sana innet Ameerika irrallee Dubaay irrallee Yuroop irrallee galaa jirra dhugaa kun indee Dubaay ture amma Itoophiyaa bakkanatti akkam la darba tureeyyuu yaaxir laay taqasaasanin beetanii mire oduma darbaa jiru Dubaay galee osuma gara maatii isaa galaa jiru qarrii babbareedduu lamaan takkaari ani kana jaayu qoy artistoonni Oromoo tana eessaa fidan qoy qarrii babbareedduu akkanaa taniin kun durboota babbareedduu akkanaa taniin nutti maaliif hin mudhanne iddoon akkam bareeda dhugaa dhugaa
mucattii nama hin beeka moodila tanan hin beeka dhugaa akkam bareeddi so pretty. Kuni sirba osoo hin taane fiilmii gaafa jalqaba Dubaay turanii Dubaay dalagee fataa zanaa jedhee gara biyyaa yoo galu immoo qarreen takka teettee uffata miidhagdee something gochaa turte. Axiree marra wal arganii amma taphatuuf deeman jechuun dhuma isaa walumaan laalla. Naatoo kan keetu lolaa duula bobbaa. Garuu eessa bakki ani beekuu hin dandeenye dhugaa iddoon kun naannoo Awaash illee fakkaata Wanjii somewhere I don't know. Garuu bakka baay'ee bareedaa ta'edha. Oh, kaaroo kaaroo argee. Asitti osuma saayikiliidhaan deemu saayikiliin jalaa tabalashee jalaa mancee jechuudha. Hojjechiifataa jira. Achumatti immoo yeroo jaalalaa dabarsaa jiran jechuudha. Kaadittiin garuu dhugaa kaadittiin hedduu natti toltee jirti. Barbaacha keetiif bahee barbaacha keetiif bahee miilan fardaan suqadhee. Miidhuu baddeetiin dhugaa bakkee kan hedduu natti dhiyeera. Barbaacha keetiif bahee miila fardaas fe'adhee. Oh my goodness. What a melody. Oh, gaafa jaarsi argu humnan dhabaa. This is true love by the way. Jaalala dhugaa osoo qabi. Ani sirba kanarraa waan dubbadhu hin dhabe dhugaa. Look haalli amma sanseetiin kun iyyuu akka itti bareedu ilaalame haalli filannaa pileesii isaanii tuuyuuniif dhugaa. Bakkanatti maaliin keenaaf mala naaf bani kanaaf bani lapheen keenaaf mala. Dhugaa kuni walalloo sirbaas miti rasaasa dhageetteerta. Dhugaa kaarriitti tanarraa nuyyuu abaanuyyuu ilkaan kiyya gara kaaruu jijjiiruu kiyya bakka cikii tanarraa.
Tashoma dhugaa mucaan kun inni beeka sirriitti beeka nama cimaa sirboota ajaa'ibaa dalaguun beekama Liyaarsik Girmaa Tashooman Director illee walaloleen kam isaati jechuudha dhugaa ni dandeessa Directorii fi abbaa walaloo sirba kanaa Girmaa Tashoomati nama cimaa naman hedduu jaaladhu Producer Brother Studio suura fi sagalee isaa baay'ee kliippii ajaa'ibaa nuuf dhiyeessu keessaniif ani isin gama kijaan harka isin dhahee jira hedduu galatoomaa nuuf jiraadhaa aartiin Oromoo tabbabahee jira eenyuun tabbabahee yootan artistoota ciccimoo kutatanii aartii kan ol qabuuf hidhatanii manaa ba'an kanneen akka eenyu kanneen akka Leencoo Guddinaa kanaan aartiin tabbabahaa jira dhugaa hordoftoonni keenya illee gara biraatiin wanti ani isin yaadachiisuu barbaadu Leencoo Guddinaa dhiyeenya kana maal qaba albama haaraa eebbisiisuudhaaf guyyoota torbaan tokko qofatu isaafa albama isaa kanarratti illee nam tokko akka osoo nafin akka irratti hirmaattan gamanumaan isinidhaan barbaada maasalaama nagaa naa turaa